wanni saakechas seesi barbaachi an insaan waan ofii kiyyaaf insaan wanna kana nuun ati dibaaga naannoo garam garu naannoo garam min arbaatan allaalaka michin dhuguma itti michin mee wanna inni ta'uu fi nallaala amma tulima tuliro baa kan nyaatu malee kan namni nyaatu ofisati amma maal jammara inni maskarami hello jirtani prota kiyame prota didatiu akkam jirtan nagaa jirtani akkuma beekamu ani amma magaalaa ani keessa jiraadhu jechuun magaalaa Mojoo keessa baay'ee jechuudha kara naannoo baadiyyaa kanan jira naannoon baadiyyaa akkuma argaa jirtan prota didatiu halluu magarisaatiin marfamtee jirti gaa waaqni nurratti haa irraafatu kabajamtoota didittiitiu isa kana waan nurratti irraafatu roobni nu jalaa dhaabbatee ture sodaannee turre garuu jechuudha waan akka cubbuu keenyaa osoo hin ta'in akka cubbuu keenyaa osoo hin ta'in rabbi jechuudha rakkoo keenya ilaaleetu jechuudha halluu magariisaa kana nutti agarsiisee jira jechuudha kana rabbi nurratti haa irraafatu isinii galee kana rabbi nurratti haa irraafatu jechuudha akkam jirta kabajamoo nagaa jirta be mee waa'ee adda addaa gaaffii wayii si gaafadhuyi kootu maarree miidiyaa irratti argamta yeroo tokko kootu miidiyaan maal godha mee yaada qabdu san jechuudha yaada qabdu kana hin gadhiistaa kara Mojoo waliin deemna achiin booda kootu egaa akkuma beekamu akka tasaa ta'eetu hordoftoota didittiitiu keessummaa tokko argadheetan jira keessummaan kun dhufaa jira mee waa'ee adda addaa isa gaafachuun barbaada isin hundume bakkuma jirtanitti ka wal bira haa taanu akkuma beekamu yeroo hundaa jechuudha didittiitiu irratti jechuudha chaanaalii kiyya subscribe share like gochuudhaan addunyaa irratti nu facaasaay kabajamoo akkam jirtanii bakka jirtanii as dhaabbadhu nagaa duum akkamii fayyaarta nagaa jirta maali abbaa kiyya fakkaata israa'elan usigoon maaltu beekaa jirtaan akkam dhuguma abbaa kiyya jirtaan akkamne galanni waaqa agayu nuyi miidiyaa irratti hojii hojjenna hojii adda addaa miidiyaa jechuun akkuma kinoo EBS ETV ምናምን ቴሌቪዥን ምናምን ከርratti argamu chaanaalii isa kophaa ta'e qabna jechuudha inni kun immoo kaameraamaanidha yeroo hundaa viidiyoo riikardii jechuudha akka tasaa ta'e si argattedha milkii guddaadha akkam jirtame akkam nagayatta egaa hordoftoota didaatii akkuma beekamu akka tasaa ta'e keessummaa argadhe keessummaan kun maqaa isaa isiniif ibsaa akkuma beekamu akkasumas immoo baadiyyaa keessamee wanta jiru yeroo ammaa asmaraan baranaa kun mee akkamitti deemaa jira isa jedhamu kana keessummaan kana isiniif ibsaa haga dhumaatti walii nyaataa kabajamoo akka jirtan nagayatta mee maqaa keetii fi eessa akka taate akkasumas asmaraan baranaa akkam akka ta'e isa kana mee maqaan keetii Alamuu Dafarshaa akkuma yaalte kanatti das nama ida maraan baranaa bareeda waaqayyoon haa galatoomu jira baay'ee moromuttis shaggaadha baay'ee gammadee jira maaliif bishaan dur lafa nyaata barana hin nyaanne rabbi haa tolu gara fuulduraa immoo isatu beeka amma akka itti nuuf fedhu isatu beeka malee biqilli gaariidha dhuma isaa akka inni itti bareedu baay'isatu kana nutti agarsiisa amma qamadiidha kuni qamadiin kun waan fakkaatu laali kaayamma bareen isaa bareeda garuu akka keenya akka laalletti Ara jasne anallee gammadeen jira dhuma isaa kaa'e dhuma isaa waa qabbeeka firee waan itti nuu kennu isatu beeka akka kana ijoollee too'ii waan hunduuyi xaafinis akkuma kana sanyiitti akkanii sanii bareeda
harree yeroo ammaa kana. Amma har'aaf bor bicha. Har'a guyyaa meeqa? Har'a 27 28 bakka. Naasee tokko irratti dhaabbatee. Dhaabbate araddaadhaa inni hafe amma. Duri malee amma hafe. Kan horiin nyaatu irratti ilaalchini jedhama. Horiin nyaata kana agarti isaan garasiisan tuulaa isaan. Horiidhaaf gabbuna haftee midhaaniiti sun agarti angarasiisun. Yeet ነው የምትሄጂው? ብቻየው ሜኮት መከው የሮጠት ደቂቃ ለማብ ዱጋስ እንጀዳቤ ኮቱ ከማሪ ፈጣ ኮቱ እሺ ሆርዶፍቶታ ዲዳቲው አኩማ arga irtan jechuudha kara biqiltuu akkasumas immoo fuduraa fi muduraan halluu magariisaatiin kan marfame jechuudha isa nutti agarsiisuuf deemaa jirra baay'ee bareeda yeroo hundaa osoo ganna ta'e das namee dhugaa Lagi bareeda. Yeroo hundaa ganna dhuse Bolumas bareeda bakka bolumas bareeda. Bolumas bareeda. Egaa akkuma argaa jirtan inni kun wanno maangoodhaati? Maangoodha. Maangoo eeshi? Maangoodha kun burtukaana garaan kuni burtukaana. Burtukaana maangoo waluma cinaa deema. Gula cimaadha. Loomiidha. Karatti kun loomiidha. Aha. Loomiidha kuni engadda irraa bu'uura bitu bakka madaabaraa lamaan. Okay. Oga dhabde isa kana oga dhabde. Dhabbate amma ogaa sadii. Eeshi. Kun jarroonni kun ogaa sadii dabran amma. Eeshi. Kunillee kun amma ogaa lama kun ogaa lama sun ogaa sadii sun ogaa 45 ta'e. Inni kun kara ogaa shanii? Ti waggaa mee egaa tole ka hordoftoota didittiitiu dhugaa baay'ee na ajaa'ibee jira. Halluu magariisaatiin kan marfame dhugaa erbee fidadhee oduu asirratti desna jedhu. Erbee baadiyyaan duraan hin beekamu erbee fi birdilibsii irraa. Mee inni kun yoo maal jedha? Inni kun immoo kun maangoodhaaf fudhatte malloon immoo avokaadoo baranaan dhaabee jammaree amma tana avokaadoodha. Kun burtukaana. Tana appiliidha. Appiliidha. Kinoo affamaa jammaree appiliidha. Jarri kun sadeen appiliidha. Isaan nyaaraa xinnoo laftiitti ta'uu adiin beeku xinnoo taagala kara ugaa lamaa dabalii isaan akka jarbaraa hojjetaa mootummaadhaan naran gaafatan. Amma indoom ani amma jechuudha miidiyaa irratti si dhiyeessuu barbaadu akkasumas immoo bakka kana kan ilaaluu barbaadu tokkoffaa jechi ammaatti haasa'aa jirtu kun jechuudha miidiyaa irratti waan faca'uuf namoota baay'eetu si dhaga'a. Miidiyaa illee si dhaga'a waan ta'eef yaada qabdullee yaada ati haasa'uu barbaaddisan jechuudha. Osoo ibsitee baay'ee gaariidha. Baay'ee gammadeen jira. Amma maaliif seetaa appiliin kuni bootaa haa ta'u waan ta'e emoojii kara oggaa lamaaf fixee bu'aan kennin jibee. Amma kun maanne inni dideemnee amma ani baalamoo waan hin jiraan kana hojjetanii qotee waan guddinaa jedhama. Oromifaan maal jedhamaa fi gibirinaa maalas min maalas Oromiyaadhaan maal jedhamaa amma isaan kuni warra gibirinaa kana gaafadhee sadeen kun waan inni buusuu dideef oggaa lama ta'anii amma isaan nan gaafadha amma kana. Jaroonni kun suni wanno qoricha adda addaa barbaadu. Mina albaatan allaalaqa. Michiin dhuguma itti michiin. Mee wanna inni ta'uufi allaala amma tulimaa tulisoo ogaa tokko kunillee xiqqoo ilaale wanno cinaan isaa jechuudha baala cinaan qoraajiidha isaan allaala isaan isamma. Kanaaf amma loobiin immoo amma sanii illee amma gareen lagaa dhaabbattee oggaan ishee amma. Akkasitti. Akka saniitti amma loobiin kuni burtukaana kinoo laali kana akkatti buuse laali. Qoy kan bilchaatan jiruu jira fagoodha ka amma dandeechee buustu kiittolaalatti jira dandeechee. Goota dubatas deebiitti agarta. Kiittolaalatti jira laa. Dhiisi. Kanammoo goota. Arrittaa beekta arrittaa. Arrittaa Oromoo. Kuti takka kuti xiqqoo. Nyaatti qabadhaadha baay'isi. Arrittaadha kun. Arrittaadha duri Oromoon kana maal godha seete dur akka shittootitti gurra jala godhatee deema. Nan godhadha amaarri anillee. Bakka. Burtukaana emetti aadaa. Akkasitti godhataa
fakkaata. Dhugaa baay'ee gaarii. Geeshoo kan farsoona kan geeshoon akkasa dhaabaa. Geeshoon gaarii. Kanniisni isa achi keessa hin jira. Kanniisa hin deemu. Jira gine. Injira. Ga'ee jira moo akkam? Ga'ee jira moo akkam? Amma ganaadha qateeffoo maalirra hojjetama seete dammi isaa xiqimtii. Kara xiqimtii kara xiqimtii san keessatti ba'aa jechuudha. Jira dammi amma hin qaba amma tuqa. Akkasii. Amma haa ofii nyaatu malee kan namni nyaatu. Amma maal jammara inni maskaramii wanti tokko jammaree hababaan hin jira hin jammaraa xiqimtii ati bu'attaa. Aannan kan fakkaatu kana nyaachuu jecha. Nan dhufu bilbila kee amma nan fudhaa. Jiru rakkoon hin jiru. Zayitoonidha kana zayitooni beekte. Nan beeku. Inni amma. Aanni amma gizee kam dhuftee laalta seete kana. Xiqimtuma keechi koo kanas. Ammaan booda firaan absii dhugaa fira. Kini bakka kana. Baay'ee gammada. Dhaabbata seete kana amma laal kana sirriitti ilaali kana. Anaanaas. Kottu garin. Anaanaas dha. Anaanaas jedhama. Anaanaas beektu dha gabaa keessatti gurguramu sana. Anaanaas amma godhama kuni ji'a sadiin booda inni sammuu kana gaa asuma buqqisee. Ji'a sadii keessatti gaa? Ji'a sadiitti gaa kiinoo lalachiisin jira. Kuni maatii kee wajjin hin qaxarab goonee akka wannoo seetti. Itti da'uudha. Har'a dhugaa ani qotee bulaa akkanaa jechuun cima qotee bulaa. Maala nana caalu guutee karaa sharraa deemte. Guutee gabareen dhuguma dhugaatti dambiidhaan kan hojjetamu dhugaa jaale maal araan wantoota baay'ee waliin hojjenna. Inni sun birkaadha? Birkaadha amma dhiise ka duraan. Mee isaanan hojjete dhiise. Mee qotee yeroo tokko. Amma inni bishaan isaa gadi fagaatee dhiise baambaan galchine hinaafee bakka. Kanniisni naan tuquuti ati? Hin tuqu boobanaadha kanniisni nama hin tuqu amma nama ganna duruu nama hin tuqu. Amma dubartii harka cuubbee amma suni. Birkaadha inni kun? Bishaanii. Kanaan hojjete jechuudha. Amma dhiise malee kuni akkana godhanii waraabu. Amma hailiin qabu kan kun keessaa ba'e. Yeroo baay'ee mootummaan tanaan durallee argeera. Kana argisiiritti malee nan beekee. Kana sitti ndaaliin malee bakkum baadiyyaa waan irratti hubee viidiyoo irratti hubee jira. Ba'ee jira kana wajjiniin kaasanii. Kuni amma maal ta'e seetu bishaan isaa gadi fagaate. Gadi fagaate amma na ide ijaarame. Akkasitti. Na ide jedhaa waggaa ida'ame kaa wanni inni gulana hin laalla. Ida'uun barbaade ida'uun barbaade naannoo kana mollaataa kana. Kanneen nama maaliif seete kanneen kun kan kun irratti danni kana teechisu bosona jaalata. Bosona jaalata ammaa kanneen sirrii ta'e. Egaa buna haala gartee buna sanbira dhaqe. Isa kan buna Jimmaa ijoollee Jimmaa. Agartee buna. Egaa hordoftoota akkuma argaa jirtan bunni akkuma kana dhugaa baay'ee bareedaa wantaan ani nagarreen har'a argaa jira. Baay'ee galatoomii baay'een si kabaja. Dhugaa ati qotee bulaa cimaadha. Dhugaa baay'ee ajaa'ibameen jira. Egaa isa dhumaarratti wanta dabarsuu barbaadu yoo jiraate mee ganaan geenyatti yamma galtee kutatu shiidha Mangoo qanii sadiin booda hin bilchaata. Hin bilchaata ofii bilchaata. Amma bishaan nama samuun irraa guurre kuni akkatti gadi cabuun jalaa kun gollaan gadi irraa kun silaa. Amma maalidha akka yaada kiyyaatti jechuudha. Dhugaa ani baay'ee gammadee yeraan jira. Garuu wanti baala kanaaf barbaachisu qoricha adda addaa jechuudha. Nan gaafadha amma kana. Gaafattee too anillee sifan soqaa wantoota adda addaa sarchisi godhee jechuudha. Nama hiriyaa kiyya tokko nan qabe jechuudha. Kana waa'ee kanarratti jechuudha. Xuruudha bakka. Kanaafuu wal hordofuun bareeda. Baay'ee gammadeen jira. Mee isa dhuma wanta dabarsuu barbaadu yoo jiraate. Yaa'u ka maalisin ani arraa akka sarraa ta'e isin argee isin wajjiniin daa'ima koo wajjiniin gammaduu kanaaf ana baay'ee natti dhaga'amee jira. Gammadeenis gammadaadha. Gara fuulduraatti waan tokko ana abbaa keejjanii nu jajjabeechuu hojii kana hojjedhaa jedhamee waan. Hojjamtoota diidaatii qaxaleewwan egaa akkuma beekamu har'a jechuudha. Bakka gaariin isinitti agarsiisee jira. Baay'ee gammadee kan jira. Akkasumas keessummaa kiyya baay'ee keessummaan kiyya na gammachiisee jira. Diditti Tube egaa wanta baay'ee wanta nama kofalchiisu wanta nama bohaarsu isiniif fida fuulduraaf wantan ani isinirraa barbaadu maalidha? Na cinaa dhaabbadha. Subscribe, share, like gochuudhaan viidiyoo kan namoota biraatiif addunyaa irratti naaf facaasan isin jedha. Baay'een isin jaaladha isin kabaja.
akkuma beekamu egaa isin hundu chaanaalii keenya subscribe share like gochuudhaan akka wal bira dhaabbannu isiniin jedha. Guyyaan guyyaa gaarii isiniif haa ta'u, warreen amma isiniif halkanaa jiru jechuudha, halkan gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaayii nagaan naa